Gabi dua. Orang orang mahu siapa nalo kaya itu ni? Saya kata pun nalo beriawan. Nah jangan tu nalali warali kan? Orang siapa tu baca nalali. Anak ni, walnya tu berosong dah ini. Walnya tu berosong dah ini. Rumah tu berwajib ada. Walnya tu berosong ni. Aninya tu binada punya kopi. Ab soga di bani mali sirbaga bani mohon mangal madari jani kanam duga kamna namanya turandemu nanya turade nangam kuranya tu waibo letu kambira wae milika kagamde wanya akan milika mala kaya milika ni bilang ini amalan orang itu wan berbalik mana ilmu amalan ini abis amalan ini bilang orang itu crazy itu abis ini presiden segala macam parlemen segala macam malah kebilang video orang bahasa masalah cara parlemen orang segala macam tulen desa jalan mereka tu beri mana kedinya ada kamu loga itu ingkar baru segala macam jurus jalan mereka abis yang kalau bikin buat itu Anam abisrau kalau milik saya umar rana umar dekam jadi zaman ini berbagi itu ka abang dia na kapsan gamesuan ni kali one kapsan case dah berjaya produser ada case yang ni pele nagar bukan rempa anak rempa lemini sagal gara jadi lan bukan orang hormon nu sagal ini sagal gara jadi kiraku gafal dia isana buat fahimtahu namun kemudian ni ayatan ni ayatan anggar tahu wah yang kita ngarepin nomor boleh hauli dari tentara dasarnya awalnya monjen gali tadi dake gargare amal lam jalan berti mande anak mau mami namanya itu orang juga lagi ikhtilalan mulai kiasa dua hilang iba itu mulai untuk mulai jadi amal lama bolan kamal ibalne mulai jarab ne Jari buyar buyar itiham macam alam bijadinya internet bilang Arabar abil adanya shimalis bukan nama amara printing dah oleh kau pun jadi bar dan ingat iklan binti apa mana kaya dia nanti asianan kau pada dia orang tinggal mana orang kasihlah umbe kasihlah umbe bikin dia tunjuk nano हमारा तोहन में जलाबे ठीक रहना तोहन में जलाबे और उम्रान में अंबा से हमारे तिल्ले जेरी मुझे एक ले तू बिल्लरी में जाने फिर कुछ किरा मालिक जेरे मुझे मुद्दा तो कोई गिराते जरन मुझे मुद्दा तो को एक गिराते रिर्मी यहाँ चुचरा कैसा नोरा मुद्दा जरा karena apa magda kok kok ide muka gama-gama ni kina namde kursi sudah lu saya ala tu yang gamma kufdai gitu teman wani jirre untuk mulai mereka ujur terus tu betul muka kasih jurusan ni kok kola anggaran tentang gama tu kilen sudah kena kufisa itu esri timo orang mosum mantu kufun karkara begini nurat kata kufun lagi lalu mukabatte dia tu apa kabatte maka oromo kabatte khulse zamana oromo maka sarungkan dari di bawah oromo ginjal maka oromo budani kufani maka ke jalan maka kande binati maka oromo kakapso arsa mekan oromo faidan kap oromo buang kap dua jauhan arsa ke oromo mekatta miki
ummata keenya deebinee boonsine amma qaaneessu jiran namni Oromoo ta'ee jara kan hoggaa waan isa balleessaa isaanii laafina isaanii darrina isaanii qaanii isaaniitiin hin qaanofne hin we are embarrassed on their behalf. Kanafi dhugaadha hamma tokko yaaluun dirqama. Humni ajaa'ibanii firraa muran jechuudhaaf murreellee dadhabu. Amma garuu hundi jallaa suwarni kana booda maqaa keenyaan daldaluu akka hin dandeenye isaan maaliifi we deserve better. Oromo deserves better. They are unfit. Ethiopia fi Oromo hongaruudhaaf they are unfit. Ready ga'umsa hin qabani qabaachuufillee hin ta'an gad deemaa jiran akka hidda mukaa namni bara hoggaangoo qabate muuxannoon qabu nama hoggaangoo qabate dongora hojjeta yeroo wayyaa deema kun jarri gad deemaa deema abataa gadaa hanga boolla taakuu beekan qabsee isa deemu deema kana jechuun ni dhiibu jiru warra qabsoo irratti miidhame rakkoon ijoollee amma warra jirtu hamaan jibba qabsoolaa qaban jibba keessattuu maqaa adda bilisummaa Oromoo jedhu jibbi isaan qaban dhufa keessa jira. One of the most damaging thing namni qabsoo keessa ture kaasaa fedhe itti maxxanee faarse ka isaan salphisanii ari'an malee nama tokko meenaa hima maqaan ta'u warra nu biraa gale hooggantoota adda bilisummaa Oromoo ka isaan jalan maxxifatee isaanii goree nu lolaa ture amma bar salphisaniiti kararra gataa jira jechuudha. Ati kana min beeyne ka Dadarii fi Jaajaa fi Daaroo Billikaaf Daaroo Abboonnatti madaa'e ka achitti amma rakkataa jiru jedhe gaafa gallee propoozaala dhiyeessinee turte kana fandiin qabsaa'ota miidhamanii maatii isaanii deebisanii ijaaruudhaaf tumsuudhaaf barbaachisu Oromiyaan qabeenya guddaa qabdi. Wanni tokkichi isaanii tokkichi ijoollee bilisummaa amma hattu nama kuma tokko miidhama kuma tokko gargaaruu danda'a jechuudha. Isaan garuu miidharra miidhoo maaliif qabsoo keessa waan hin turiniif nama qabsoo keessa ture jibba hama keessaa qaban gargaaruu qofaa miti. Gaafiin biraa shiftaa lamaan ka jetteef ka bosona galee bar seera ala jira. Shiftaan biyya rakkisaa jiru hunda caala shiftaa maqaa mangistii qabu. Shiftaa bosona galee waan qeedhaan hiibee caakkatti isa galche san furrees mana deeffanna san. Ijoollee keenya ta bosona jirtu ijoollee keenya qofa osoo ta'e ijoollee Amaaraa ijoollee naannoo adda addaa dhiibamanii bayan. I know these people ni beekaa bara ilaalcha garaagarummaa qabaachuu dandeenya. Ijoollee amma waboo jaamaniis ijoollee faannoo jaamaniis hedduu isaanii akka amma fintaaleeyyii jaanii warra itti ooman kanaa miti ilaalcha siyaasaa garaagaraa qabaachuu dandeenya. Garuu ijoolleen tuni ka Eertiraa turees ka bosona turees dhufeeti Abiy Ahmed jala siree qabaachaa ture waggaa tokko lamaaf. Samboona dirree siyaasaa dhiphatee namni jiinuu dadhabee dhiifatee bosona gale. Shiftaa caakkaa jiru san waan caakkatti waan bosona isa galchisan furree qeetti deebinaa jechuudha. Siyaasaan biyyattii dirree irratti akka furamtu. Siyaasaan biyyattii afaan qawweetirra gara afaan warra siyaasaatti akka deebitu goona. Shiftaa mootummaarra jiru yoo sirraa baannan akkuma warra isa uumee sanitti lafaan geenya. There is no way around it. Aangoo mootummaa qabatanii masaraa mootummaa keessa ta'anii qawwee mootummaa kan qabeenya ummataatiin bidame qabatanii shiftaa ta'anii guyyaa halkan nama saamaa oolu itti dhiifamuu qabu jechuudha. Dhagaa har'a qawwee waggaa qabata aangoon waan nama gootu beektaa onnee hin jirre nama kenniti. Gaafa na sallaa baradhu nama abbaa murtii tokko biratti hin baradha ture. Galgala waggaa jimaan jalaa dhumte na ergan. Shubbutii na kennan. Shubbutii waggaa qabate dukkana sana keessa onneen wanni fedhee dhufe laala akka ajaa'iba kanatti hin deemu. Gaafa isiin na bira jirre manaa wal ba'uu hin sodaadha. Gaafa tokko osoo akkasii deemu kitaaba keessatti gartanii waraabessi bakka kanaa dhufee agarree dhadhee aanaa fi qawwee fi talaa saddama caasee jechuudha.
Dagaa warri aangoo irra qawwee qabatee maal jedhu kuni warra isaan duraas irraa barachuu danda'udha qabu. Qawween hanga feetee jiraatte ummata oliiti. Ummata oliiti. Jaarraan baagadaa dur maal jabee? Ummanni keenya kun tokko ta'ee ol ba'ee gaara Inxooxxoo irraa gaffincaannan mootii Haayile Sillaasee kana daaraa godhaa jira. Qeerroon kanuma gootee bar tokko taateetu fincaatee wayyaanee daaraa goote waan biraatti har'as taanan madaalli kamiyyuu sirni wayyaanee gara kana caala jabinaan paartii cimaa qaba, seekuritii cimaa qaba, diinagdee cimaa qaba, siyaasa cimaa qaba. Jarri kun seekuritii qaban, diinagdeen qaban, paartiin qaban. Nu Oromootu asiin isaan ga'e. Nuti siree isaan ga'e, nu siree isaan jala qabaa ture jechuudha. Yoo sirnaa ulfaata waan biraan oolu jaluma qabuu dhiillee irraa gadhiifna wanti biraan dhufu jechuudha. Dhimma federaalizimii dhimma filannoo hundi itti dhufu. Beekumsa qabna Oromoon beekumsa qaba uummata sirnaan bulu, uummata aadaan bulu, uummata dimokiraasiin bulu. Oromiyaas haqa ummatoota isii keessa jiru eegu Oromoo qofa osoo hin ta'in sablammoota isii keessa jiru. Itoophiyaas ummanni bara abdii akka murraa qabaachaa ture 2018. It was not just about Oromos. Sabaaf sablamni nu wajjin cunqurfamaa cafaqamaa ture. Amma booda ummanni cunqurfame kuni ummanni Oromoo kun akka keenyatti ilaalaa cunqursaa beeka. Kana booda miidhaan nurraa dhumtii jedhaniitu abdii mul'achaa ture jechuudha. Abdii san nyaatte ijoollee ture. Kabiraaniisi ummanni murni isaan keessaa ba'e yeroo adda addaatti nu miidhaa tureewu amma booda miidhaan ni dhaabanti araaraan nageenuuf naganii yaadaa ture jechuudha. Mismanagement of the transition karaa koo kana hunda nutti uume. Kanaaf sirna ummatoota Itoophiyaatiif ta'u marii marabbaadhaan ilaa filaameedhaan ummatoota hogganoota isaanii wajjin mari'annee sirna ummata keenyaafis ummata biraafis ta'u jaaruu qabna jaaruus ni dandeenya jechuudha. Kabiraa wanni cimaan Oromoon fudhachuu qabu yeroo amma jiru kana keessatti tokko maqaa isaatiin Itoophiyaa fi uummata Itoophiyaa irratti isa qofa irratti lama tumamaa jirra bardiiroo. Mootummaan kun gama lamaan nu jeeqaa jirti. Gama tokkoon nu saaman nu jeesan nu hidhan uummata kana. Gama biraan maqaa keenyaan uummata biraa miidhan uummanni biraa mootummaa Oromoodhaatitu namni nu jira ni jibbamna jechuudha. Oromoo foomiyaan hangaan du'aa jirarra dachaa meeqan guddattee jirtu. Maqaan nyaatan maqaan balleessan darriin isaanii tuffifite hammeen isaanii jibbafite. Diigaas stop kana dhaabuu danda'uu qabna jechuudha. Maaliif nuti biyya nu hundaaf taatu ijaaruu barbaadna. Waa'ee Oromoo fi Itoophiyaa waliin ga'u. Oromoon Itoophiyaa jibbee hin fincille. Miidhaa Itoophiyaan fiddu jibbee fincille. Dhaggeeffadhaa. Nuyi Itoophiyaa jibbineen fincille kaleessaas. Nuyi Amaara jibbineen fincille, Tigree jibbineen fincille. Oromoon kan fincille miidhaa maqaa Itoophiyaatiin irra gahu ifirraa cabsuudhaaf. Har'ammoo dirqamni Oromoo akeekni Oromoo haa ta'uu qabu Itoophiyaan nullee miti nama biraallee hin miine. Nullee miti nama biraallee hin miine. Jaaruma har'a Itoophiyaan kaleen miidhaa turte sun harka nama keenyaatti nullee miidhuu jirti sababni kaanillee miidhuu jirti jechuudha. Gama lamaan kasaaraa keessa jirra. Miidhaa gam lamaa keessa jirra jechuudha. Gama tokkoon Itoophiyaa qabatanii miidhuu jira ijoolleen keessa ba'e. Gama kaaniin maqaa keenyaan immoo mootummaa Itoophiyaa qabatanii sabaaf sablammii miidhaa jiran. Kun hariiroo nuuf sabaaf sablammii wajjin qabnu baay'ee miidhaa jira jechuudha. Kanaaf walitti ni araarama. Itoophiyaa fi Oromoon wanni wal lolchiise sirna abbaa irree dhufaa dabra aangoo qabatee maqaa saba tokkootiin uummatoota nyaatu jechuudha. An marsaa dabaree sirriitti dheera ejjennoo kun wanni Oromoo ta'u wanni sabaaf sablammii biyya saniitiif ta'u biyya faffacaasanii deemuu miti. Itoophiyaan amma jirtu facaanan Oromiyaan keessaa baatu hin jiraattu kana beekaa. Tigraay keessaa baatu hin jiraattu. Faffacaatii okkotee lafa buute ni beektanii? Okkotee lafa buute taane.
san keessatti Oromoon hin buufatu namni kun kijiban dhaga'ina realitiin jiru maali biyyi Itoophiyaa tun sirraa'uu qabdi sirraa'uu ni dandeessi Oromoo bakka taatutti Tigree bakka taatutti Guraagee bakka taatutti Amaara bakka taatutti Soomalee akka taatutti haqa walii eeganii dhugaa walii eeganii waliin mari'atanii negoosheet godhanii baargeen godhanii sirna mootummaa Itoophiyaadhaa kan walqixxummaan bilisummaan wal kabajni keessa jiru jaaruun ni danda'ama jechuudha. Waliigalatti waa'ee ijoollee abaa'ootiin kakaaftan ijoollee abaa'ootiin jedhan kun qeerroo bakka keessanitti isin dhiibbanii dhaabustan kijiba finxaalee maal jedhan kun marrooni sodaate bara meeqa dura nama qabsoodhaa ba'e garaagarummaa tarsiimoodhaa qabaachuu dandeenya wanni garuu ifa ta'uu qabu marroo ta'ee zammana kaasee kan bosonan galchee dogongora badii siyaasaa Finfinnee irratti Abiyyi Ahmadii fi tuunni isa marsee harka dha'uuf raawwate hanga wanti akiinoo jedhamtu karaa deemtutti Oromiyaan nageen hin jiraatu Amaarri nageen hin jiraatu Tigreen hin jiraatu Soomaalee Moqodishoo illee nageen argattu rakkoon guddaan gamba Afrikaadhaa kaleessa sarras masaraa kan hoggaan jiru masaraa haaraa ijaaruutti ka'e qaalichi akkasii miti sirna bulchiinsaa Finfinnee keessa jiru jechuudha Finfinnee karaa deemuu Finfinnee eemaluu Finfinnee sirreessu nagaa Baardaariifis nagaa Maqaleetiifis ka Jijjigaatiifis ka Hawaasaatiifis ka Moqdishootiif illee barbaachisaa jechuudha rabbiin waan godhan laal Tigree wal walachiisan Amaara wal walachiisan Oromoo wal walachiisan Somalee itti baqannee keessa jiraachaa turellee diinuu godhe no nuti uummanni Somaaleetis gaalatamuu irraa qaba bara gaafa biyya keenya irraa ari'amne abboonni keenya abbootu jireenya isaan keessa baqan wanni bishaan rabbi uume nuufillee isaaniifillee ni gahe akka isaaniifis fayyaditti akka nuu fayyaditti tolchuu dandeenya wanni humnaan yema baasuuf hin jiru humnaan yema baasuuf mangistuufis hin taane maqaa keenya immoo buna yemamuu qabu jechuudha kanaaf Itoophiyaa dimokiraatota ka haqa Oromoodhaa eegi ka kabaja Oromoodhaa eegi ka haqa Amaaraa eegi haqa Somaalee eegi haqa Harariidhaa eegi ni ijaarra ni dandeenya lakkoofsa nama qabna qabeenya qabna roorrifamne beeyna wanni nama biraa roorrifnuuf hin jiru jechuudha kanaaf sirni amma jiru kun sirna Oromoo akka malee miidhaa jiru sirna sabaaf sablammii maqaa Oromootiin miidhaa jiru waan ta'eef miidhaa kana akka dhaabu dirqisiisuu ka danda'u Oromoodha isinitti himu look sirna kan nuti angorra kaa'e I take personal responsibility naatu murteesse more than anybody else angorra isaan kaa'uudhaaf rakkoo Oromoo fi uummata Itoophiyaa irra ga'uufillee itti gaafatamummaa qabna jechuudha sirna kana sirreessine uummanni biyya sanii nagaa akka argatu hafuura akka baafatu karatti deebisuun sirreessuun jarri kun sirraa'uu hin danda'a last call jallaan ibidda jala yoo keessa takkaan ni biyya takkaan baqeet bada lama ala ni jiru jechuudha kan karaan jiru galatooma. Gara galtee